Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Egaa kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota ilmaan Oromoo jirra jirtu isiniin jedha. Wallahi baay'ee tokko gartee waan amma uummanni keenya keessa jiru wanni inni barbaadu mirga isaati. Garaa nama nyaata. Qabsoon Oromoo boodalleen itti fufa, ammalleen itti fufa. Wanni isin beekuu qabdan qabsoon Oromoo nama hidhaniif hin dhaabatu. Warri kana waa dhaamuu barbaanna. Warra kana boodalleen gartee haloo walirraa ba'uuf deddeemna. Osoo isaan akkana nu gochuu baatanii haloo hin baafan. Mirga keenya gaafa sarban haloo baafan. Haloon nu baanu ammoo haloo hedduudha. Haloo waggaa 150 oliif uummata keenya cunqursan haloo kanatti baana jechuudha. Jarri kun zariin jara kana dhaloota abbaa meeqarraa dhufee uummata keenya kana miidhaa dhufe. Miidhamni uummata keenyaa miidhama hedduudha. Lafa dhabe hin miidhame, qabeenya dhabe hin miidhame, lubbuudhaanii wareegame, itti kolaafame, irraa baqate. Taa'ammoo gartee otoo nuti hin argine ukkaamsanii ittiin caccabsanii fudhatan hedduutu jira. Kana hunda haloo itti bahuuf deema Oromoon. Ammaaf ammoo waamichi nuti waamnu waamicha obbolummaati, waamicha nageenyaati, waamicha dirree dimokiraasiiti, waamicha waa hundaati. Nurraa dhaabbadhaa, nun hidhinaa, nurraa dhaabbadhaa, nun tuminaa, nurraa dhaabbadhaa, nun dorsisinaa, nurraa dhaabbadhaa, of laalaa yoo jedhaniin itti hammaataa jarri. Itti hammaata jarri. Nafxanyaan yeroo kamuu ilmaan Oromoo waliin fayyuu hin danda'u. Nafxanyaan qabeenya Oromoo barbaada. Nafxanyaan Oromoo buqqisuu barbaada. Nafxanyaan ilmaan Oromoo akka Oromiyaa irratti abbaan taane barbaada. Nafxanyaan bakka biraatii dhufee qubatee Finfinneen akka wanta isaa taateetti Oromoo achi keessaa buqqisuu barbaada. Abbaa oorru jaldeessi keessaa yaasi jedhan. Abbaa oorru jaldeessi keessaa baafata. Dhiiroo qa'ee teenya keessatti, ganda keenya keessatti Rabbiin gaa isinaa agarsiisu. Haala kanaan yoo itti deemame, haala kanaan yoo itti fufe, haala kanaan mootummaan biyya bulchu kun yoo uummata kana hidhee dararee akkaan itti fufu ta'e nageenya sabaaf sablammootallee kan booreessan isaan. Nagaa sabaaf sablammootallee kan miidhe jara. Nuti walumaa galatti kan dhaabnu dhaabaa hidhaa warra hiitan hiikaa, dirree dimokiraasii bal'isaa, nagaa buusaa. Isini namni nagaa balleessaa jiru waraana keessan biyya kana keessaa baasaa, daangaa uummataa eeysisaa, daangaa biyyaa eeysisaa. Hoomaa waraanaa keessa teettee warri afaan kana dhageettu. Keessattuu dhalataan hidda Oromoo ka qabdu. Ansii dhaame yeroo kamuu diinni nuuf hin rafu of eeggannoo taasisaa. Yeroo kamuu diinni nuuf hin rafu of eeggannoo taasisaa. Miidiyaa kana gubbaa irratti akka arginutti laalaa jirra, argaa jirta. Anis argaa jira, atis argaa jirta. Qabeenyi ilmaan Oromoo lubbuurraa jalqabee hanga gartee dachii qabeenya jala hidda dachii keessa jiruutitti saamamaa jira. Lubbuu nutti nafne, cabaa nutti nafne, baqaa nutti nafne, hidhaa nutti nafne.
ajjeechaa nutti nafe. Kanaa ol Oromoo maal godhuu barbaada? Kanumaa ol Oromoo maal godhuu fedha? Qabsoon ilmaan Oromoo keessaayyuu jaarraa ammaa kana keessatti akka finiine bakka hundatti dura dhaabbadhaa, hidhaan doorsisaa, ajjeesaan doorsisaa, waraanaan doorsisaa, waraanaan itti agarsiisaa. Humni jedhamu uummatatti wanti akkanaa hin dubbatamu. Uummata nagaa siibilii, uummata nagaa kan nagaa barbaadu, uummata nagaa qonnaan bulaa, uummata nagaa ka bahee qotatee galuu barbaadu. Mootummaan kun nagaa dhabsiisuu, mootummaan kun sirna duraanii san lafaa kaasee uummata keenya akka inni dallanu taasisuudha. Qabxiin guddaan amma qabsoon uummanni Oromoo itti seene, qabxiin guddaan uummanni Oromoo eeggatee hafuura fudhanna waggaa kana guutuu kenneefi aboo nurraa dhaabi, jarattii tana nurraa dhaabi, bakka hundatti nu miidhaa jirti, bakka hundatti gartee nu ajjeesaa jirti, maqaa gartee tiniin shanee jechuudhaan maqaa uummata keenyaa balleessuu dhaabi, maqaa uummata Oromoo balleessuu yakkuu dhaabi. Dhalataan kamuu achi keessatti akka mirga qabu beeka Oromoon. Dhalataan kamuu Oromoon asii achitti yoo hadhaahe malee, asii achitti Oromoon yoo qabsaahe malee, asii achitti dhaloota ammaa kana dura dhaabadha jettee sossobaan, maallaqaan, basaasaan, gowwaa keenya bituu barbaaduudhaan qabsoo ilmaan Oromoo dhugaa duubatti deebisuu hin danda'amu. Ana Baqqala, ana Jawaar, ana Nadi, ana Eebbisaa Addunyaati, ana Jaarraa Abbaa Gadaati, ana Taaddee Birruuti, ana gootota Maccaa Tuulamaati. Isa kalee tarellee isa amma jirullee ana Haacaalu, ana Daadhii Galaan, ana Daadhii Tarreeti, ana Arfataa, ana Qabsaawaa, ana Waaqoo. Homaa gochuu hin dandeettu. Dhaloota Waaqoon guddise, dhaloota Waaqoon guddise, dhaloota hagarii Tulluu leenjise, dhaloota gartee Haajaa Adamsaadduu iccitii barsiise. Abadan taatu. Dhabamnee dhabamna malee abadan taatu. Haala kanaan uummata Oromoo dura dhaabbadha ni qaanessa. Haala kanaan uummata Oromoo ni salphisa. Haala kanaan uummata Oromoo ni cabsa jechi jedhamu nageenya biyyattii saniitiif, nageenya Itoophiyaa jaalattuu san harkaa booressa. Oromoon dantaa mataa isaatiif, dantaa ilmaan isaatiif, dantaa qabsoo mataa isaatiif Oromiyaa walaboomsuudhaaf kutate. Hin argine hiitee homaa godhuu hin dandeenye, kolaastee homaa godhuu hin dandeenye, murtee homaa godhuu hin dandeenye, ukkaamsitee homaa godhuu hin dandeenye. Karaan falli Itoophiyaadhaaf isiniif jiru yoo hin danda'ama ka ta'u taate nagaya Oromoo, gaafii Oromoo, abbaa biyyummaa, lafa Finfinnee, naannawa Finfinnee, dachii guutuu Oromiyaa, kutaa Oromoo 11 gaafii uummanni Oromoo gaafatu teettee itti akka nama barataa reefu maatirikiidhaaf tiraanskriptii kee fooyyeffatutti qabxii kee gaafa fooyyeffattee irratti qo'attee halkanii guyyaa irratti hojjattee kanaaf deebii hin laatiin gaaga'ama biyyattii saniif nageenya biyyattii boora'uu saniif itti gaafatamaan mootummaadha. Mootummaa naannoo Oromiyaa kaadiree kaabinee jalarraa haga gubbaatitti, gubbaarraa haga jalaatitti abada jalaan baatan. Dhageeffadhaa. Warra waajjira mootummaa keessatti ilmaan Oromoo dararu aangoodhaaf jecha hiddaan dhaloota Oromoo taatanii gara uummataatti makamaa, qabsoo uummataatti makamaa,
qabsoo qeerroo gartee bakka kanaan gahe itti wareegame nafxanyaan addaan nuu qooduu barbaaddi. Kan akka kaleessa du'e kun ka har'aatii miti, ka waggaa tareetti, kun ka ammaatii miti, kuni soba wanta akkas jedhamu hin jiru. Ka waggaa 150 yoo arganne nuuf nama har'a du'e, nuuf nama har'a hidhame, nuuf nama har'a gartee wareegame, ka waggaa tareetti, ka waggaa kanaati. Qabsoon qabsoodha. Wareegamni uummata keenyaa wareegama. Kanaan duubatti deebisa jettee yaa kaadireef kaabidee mootummaa jalatti hiriirtee uummata Oromoo cunqursitu sodaachiftu ani hin beeku. Fuuldura kee ufii keetii ufitti murteessite. Keessattuu ijoolleen bara ammaa kana keessatti argamtanii hojii mootummaatti dabalamtanii xiqqoo maallaqa jecha uummata keessan basaasuu barbaaddan rakkinni irra dhufta yaadadha. Maatii keessaa baatan yaadadha. Qonnaan bulaa qooqa isin barsiise yaadadha. Abbaa kee kakaleessa gartee rakkinna meeqaan bakka kanaan si gahe yaadadhu. Mootummaan ni kufa. Mootiin karabbiitu itti fufa. Uummanni hin jira. Biyyi hin jirti. Kaadiree kaabineen yeroo kamuu ni jijjiiramti. Abada qabsoo dhugaarratti cichaa isiniin jedha. Xumuree jira.